Ayyee shama akkam jirtu hordoftotaaf kabajamtoota OTS Elsa channel hundumti keessa nagaa keessani ani nagaa kiyyaa waaqayyo naa galatu kunuugaa arras wanta isin fayyada isin gargaara jedheeti yaade akkuma yeroo darbe waadaa isiniif galeeti ture video yeroo darbe part 1 isaa waa'ee suuraa akkaataa itti bareechachuu dandeenyu akkaataa itti haala bareedaa haala namatti toluutiin edit gochuu akkaataa itti dandeenyu kan jedhu part 1 isaa yookiin kutaa tokkoffaa isiniif hojjedhee baay'een keessan jaallattanii itti gammadanii jirtu jechuudha hordoftoota tiyya maarreengaa kunoo guyyaa arraasi partii 2 isaa yookiin kutaa lammaffaa suuraa keenya akkaataa itti edit godhachuu dandeenyu kunoo akkuma isa garanarratti argaa jirtan kanarratti edit akkaataa itti gochuu dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan by the way suuraa keessan akkaataa itti edit gochuu dandeessan kan jedhu wantoota baay'eetu jira jechuudha. Suuraan tokko akka inni bareedee mul'atu kan godhu jechuudha. Kanaaf egaa guyyaa har'aa keessatti itti dabalee jechuudha suuraa edit gochuu bukkeetti fuula keenya akkaataa muuzii garaagaraa itti gochuu dandeenyu bugurii yookiin immoo fuulli keenya xabaasaalee garaagaraa yoo qabaate akkaataa itti ofirraa baballeessuutii dandeenyu suuraa irratti wantoota baay'een isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf hanga xumuraatti viidiyoo kana addaan kutiin daawwadhaan isiniin jedha. Waa'ee viidiyoo ilaalchisee immoo jechuudha. Viidiyoo akkuma garanarratti argaa jirtan kana video ajaa'ibaa kan nama garramu jechuudha. Video nama baay'ee ajaa'ibu wantoota baay'eetu jira jechuudha addunyaa kanarraa fiilmii keessatti wantoota baay'ee ni agarra jechuudha. Kanaaf egaa yeroo itti aanu keessatti immoo fiilmii irratti wantoota argamanii akkaataa itti ofii keenya bilbila irratti editii gochuu dandeenyu haala salphaa ta'eetiin isinitti agarsiisa jechuudha. Inni garanarratti agartan kun baay'ee salphaa tokkodha. Wantoota kana caalaa gurguddaa ta'anii wantoota ajaa'ibaa waliin hojjechuutii ni dandeenya jechuudha. Kana kan murteessu immoo fedha keessan isinuma jechuudha. Kanaaf isinii fedha isaa qabaatanii nan wanta kamiin iyyuu isinitti agarsiisuutii nan danda'a jechuudha. Suuraan isa ammas itti fayyadamaa jirtanii akkaataan amma isinitti agarsiisaa jiru kunillee waanuma isa salphaadha jechuudha. Garuu wantoota gurguddaa wantoota baay'eetu jira. Dura isa salphaa kana ergi finnee ergi isa salphaa kana haala bareedaa ta'eetiin ergi edit gochuutii barree jechuudha. Gara wantoota gurguddaatti waliin deemuutii ni dandeenya isiniin jedha hordoftoota tiyyaa. Hanga xumuraatti viidiyoo kana addaan kutiin daawwadha. Viidiyoo kana ammoo hundi keessan like share gochuu na deeggaraan isiniin jedha. Please hundumti keessan like naaf godhaan isiniin jedha hordoftoota tiyyaa. Viidiyoo innaan isiniif hojjedhu baay'ee tidhamee tirakkadhee waan isiniif hojjedhuu fi na jajjabeessuudhaaf like osoo gootanii baay'ee natti tolan isiniin jedha hordoftoota tiyya. Xiqqoo haasaan isinitti baay'isee baay'ee dhiifaman isiniin jedha. Amma gara viidiyochaatti isin dabarsa. Okay, kuna hordoftoota tiyyaa walitti deebineeti jirra. Egaan akkuma yeroo darbee isinitti agarsiiseetti ture akkaataa itti suuraa kutuu dandeessan kan jedhu paartii 1 isaa warreen ilaalan yoo jiraatanii paartii 1 isaa ilaaluutii qabdu jechuudha. Har'a suuraan isinitti agarsiisu kunoo isa asitti agartan isa kanarrattidha jechuudha. Kunoo gaalarii koo keessa seenee isinitti nan agarsiisa. Suuraa bifa kanaatiin akkaataa itti editii godhachuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Yookiin ammoo bifa kanaan kan wal qabatu suuraa kamiin iyyuu akkaataa itti edit godhachuu dandeessanii kan jedhu bifa kanaatiin irraa barachuutii ni dandeessu jechuudha hordoftoota tiyya. Amma gara suurichaa osoo hin deemin dura wanti isinitti himu warri part 1 isaa ilaalin jirtanii part 1 isaa yoo ilaaltan malee isiniif hin galu jechuudha hordoftoota tiyya. Kanaaf dirqama part 1 isaa ilaaluutii qabdu jechuudha. Suuraa isin amma agartanii baay'ee fokkisa kunoo original isaa isa kanadha jechuudha. Kunoo akkuma agartanii baay'ee fokkisaadha jechuudha. Inni original isaa garuu gara suuraa ammaatti gadireetiin jira jechuudha gara suuraa kanaatti. Kanaaf egaa suuraa baay'ee fokkisu tokko bifa kanaan edit godhachuu dandeessu gara studio mana footoo osoo hin deemin jechuudha. Egaan suuraa kana kuttanii iddoo barbaadanitti kuttanii keessaa baasuudhaaf akkuma yeroo darbe part 1 irratti isin barsiisetti bifa sanaatiin ni dandeessu jechuudha. Jalqaba gara PSRT keessan dhuftu isiniin jedheera. Warri PSRT hin qabne PSRT buufachuu qabdu. PSRT akkaataa itti buufattan kan jedhu part 1 keessatti dubbadheetiin jira jechuudha. Jalqaba akka PSRT keessan keessa seentaniini kunoo COL kan jettu kana cuqaastu jechuudha. COL kan akka cuqaastaniini suuraa keessan ni filattu jechuudha. Suuraa isiniif ta'u akka argattaniini al tokkoof qofaa itti cuqaastu jechuudha. Saniin booda bifa kanaatiin yoo isin gaafate seat size kan jettu ishee kana cuqaastu. Achi booda bifa kanaatiin gara kanaa isin ergaa akkuma part 1 irratti isinitti agarsiise cut out kan jettu kana cuqaastanii ishee kanarra jechuudha. Goda kanarra cut out kan jettu jirti. Ishee kana cuqaasuudhaan suuraa sana kutuutii ni dandeessu jechuudha hordoftoota tiyyaa. Suuraa sana kuttanii iddoo barbaadanitti ergi kuttanii booda suuraa sana gaa edit gochuu qofaadha jechuudha. Amman kutee waan jiruufi warri kutuu hin beekne part 1 isaa ilaaluutii ni dandeessu jechuudha. Warri kutuutii beektan immoo bifa nama isinitti agarsiisuun hordoftanii hojjettu jechuudha.
Kunuutti egaa suuraan kutamee bifa kanaatiin isiniif dhufa jechuudha. Suuraa kutamee sigaa bifa nama isinitti agarsiisee darbeetiin filattu jechuudha. Amma wanti isinitti agarsiisu jechuudha. Ismuuzii yookiin fuulli keessan yoo rakkoo garaagaraa qabaate amma fakkeenyaaf kan koo iddoo kanarratti ilaaluutii ni dandeessu. Kana akkaataa itti dhoksuu babbareechuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha hordoftoota tiyya. Ismuuzii galchuuf egaa wanti isin gootanii goda kanarraa biyuutii kan jettu jirti jechuudha. Biyuutii kana cuqaastu jechuudha. Biyuutii kana akka cuqaastaniin iddoo kanarratti face fixii kan jettu jirti jechuudha. Face fixii kana ennaa isin cuqaastanii bifa kanaatiin saayizii isaa dabaluu qannasuutii ni dandeessu. Yoo barbaadan xiqqoo ishee ergitti dabaltaniin booda achi booda iddoo fuula keessanii sanarra ofitti ergi zuumii gootanii amma akkuma argaatii jirtanii xiqqoo ishee baballeessaatii jira jechuudha. Achi booda amma akkuma argaatii jirtanii bifa kanaatiin irratti diddibdu jechuudha hordoftoota tiyya. Ergi irratti diddibdanii wanti isin gootanii gara boodaa deebi'uu qofaadha jechuudha. Gara booda akka deebitan inni gubbaa kanarra ergi isiniif ta'uu isaa bartanii booda gubbaa kanarra mallattoo raayitii jirti ishee kana cuqaastu jechuudha hordoftoota tiyya. Akka ishee kana cuqaastaniin wanti inni isiniif fidu goda kanarratti immoo ismuuzii kan jettu jirti. Ismuuzii kan jettu kana cuqaastu. Ismuuzii kana akka cuqaastanii ammas ofitti zuumii gootu jechuudha. Ofitti ergi zuumii gootanii fuula keessanirraa kana ni dibdu jechuudha. Saniin booda fuulli keessan ismuuzii isiniif ta'a jechuudha. Iddoon fuulli keessanirraa ismuuzii yookiin isiniif bareeda jechuudha. Haala bareedaa ta'eetiin wanti fuula keessan irratti argamu hundiyyuu isiniif badaa jechuudha. Akkuma suuraa mana istuudiyoodhaa hojjetanitti jechuudha. Kanaaf egaa isinii bifa kana caalaa bareeduutiin bukkee teessanii ediitii goona wanta ajaa'ibaa hojjechuuti ni dandeessu. Ani isinitti agarsiisuuf waan ta'eef ariifadhee isinitti agarsiisuutii nan danda'a jechuudha. Daqiiqaa keessan qusachuuf jechadha. Inni ammoo ergi kana ediit godhatanii mallattoo raayitii kana al tokkoof cuqaastu jechuudha. Mallattoo raayitii kana akka cuqaastaniin yoo barbaaddanii qalamii fuula keessanitti gosa garaagaraa dibachuutii ni dandeessu. Kana gochuuf egaa heer kalar kan jettu kana jirti ishee kanarra cuqaastu jechuudha. Achii booda ergi ofitti buttanii wanti isin gootanii kunoo iddoo barbaadanitti bifa kanaatiin ofitti dibuutii ni dandeessu jechuudha hordoftoota tiyya. Amma suuraa kiyya irratti wanta kabaraa itti dibeetii isinitti nan agarsiisa jechuudha. Amma bifa kanaatiin ergin itti dibee achi booda amma iddoo mataa keessanii yookiin lafa rifeensa keessanii irratti yoo qalamiin sun dibate wanti isin gootanii kunoo mallattoo ishee kanaa cuqaasuudhaan irraa kaasuutii ni dandeessu jechuudha. Akkuma kanaan argaa jirtanitti irraa lafa itti dibachuu hin barbaanne irraa kaastu jechuudha. Amma bifa kanaatiin ergi ediit gootanii isinumatti agarsiisuufidha kan hin deemaatii jiru. Kunoo mallattoo raayitii kan fakkaattu gubbaa kanarra jirti jechuudha. Mallattoo raayitii kana akka cuqaastaniin ammas mallattoo raayitii kana irra deebi'uudhaan ammas ni cuqaastu. Achii booda gubbaa kanarra kunootti gubbaa kanarra mallattoo xiyyaan jirti. Mallattoo xiyyaa kana cuqaastu jechuudha hordoftoota tiyya. Mallattoo xiyyaa kana akka cuqaastaniin kunoo gaalarii kan jettu jirti. Gaalarii kanarra naasin cuqaastanii kunoo seeftuu gaalarii kan jettu kana isiniif fida. Suuraa isin barbaadan suni gara gaalarii keessanitti seevii isiniif ta'ee jira jechuudha. Amma wanta hundumasaa ergi bifa kanaatiin ediitii godhatanii fixxanii jechuudha hordoftoota tiyya. Suuraa sanaa fi baakgiraawundii kan isiniif ta'uu filattu jechuudha. Ani suuraa kanaa fi kan hin filadhee baakgiraawundii isaa jechuudha. Yookiin dudduubaaf suuraa sanaa fi warri bifa kanaatiin ediit godhachuu barbaada yoo jiraatanii telegiraamii koorraa baakgiraawundii isaa yookiin suuraa isa dudduubarra taa'u sana isiniif nan ka'aa isa fudhattanii irratti ediitii godhachuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota tiyya. Kanaaf homaa waa tokko hin cinqamina telegiraamii koorraa suuraa sana buufattanii irratti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Suuraa keessan irra kaa'attanii suurichi kunootti isa kana jechuudha. Isa kana telegiraamii koorraa isiniif kaa'aa hin argattan waan ta'eef telegiraamii koorraa fudhachuutii ni dandeessu jechuudha. Akka suuraa kana filattaniin egaa bifa kanaatiin ergitti cuqaastanii gara kanaa isin fida jechuudha. Isin salphaamatti wanti isin gootanii suuraa sana wanti isin gootanii kunoo aaddi footoo kan jettu jirti jechuudha. Aaddi footoo kana al tokkootiif cuqaastu jechuudha. Aaddi footoo kana akka cuqaastaniin suuraa ediitii godhachuu barbaadan sana filattu jechuudha. Kunootti suuraa ani ediitii godhee kee kunoo isa kanadha. Isa kana al tokkootiif nan filadha jechuudha. Al tokkoof ergin cuqaasee aaddi kan jettu gubbaa kanarra jirti. Aaddii kana al tokkoof cuqaastu jechuudha. Amma akkuma argaati jirtanii suuraan kuni bifa kanaatiin citee ergi bee booda gara kanaa fidattanii addanarra kaa'attu jechuudha. Achi booda iddoo barbaadanitti buttu suuraa kana xiqqeessuudhiif guddisuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota tiyya. Kun akkuma argaa jirtanii ishee kana gadi qabuuf ol qabuudhaan guddisuutii ni dandeessu jechuudha. Amma bifa kanaatiin erginni ediitii isiniif ta'ee booda amma akkuma argaati jirtanii waan dhugaatii fakkaataatii jira jechuudha. Kanaaf
baay'ee tokko salphaadha jechuudha hordoftoota diyyaa. Isin steepii kiyyaa sirriitti hordoftaniinaan homaa wanti isinitti cimu tokko hin jiru jechuudha hordoftoota diyyaa. Bifa kanaatiin ediitii ta'ee jira jechuudha hordoftoota diyyaa. Baay'ee tokko salphaadha. Amma akkuma argaa jirtan zoomii godhee isinitti agarsiisuu ni danda'a. Kunoo akkuma argaa jirtanii waan dhugaa harkaan qabaatee jiru fakkaata jechuudha hordoftoota diyyaa. Baay'ee tokko namatti tola. By the way, amma fakkeenyaaf suuraa keessan erga ediitii godhatanii fixanii lafti isinitti hin tolle yoo jiraate suuraa sana gara backgroundiitti gadi baasuu yookiin irraatii kaasuu yoo barbaadan jechuudha. Kunoo mallattoo ishee kana cuqaastu jechuudha. Mallattoo ishee kana cuqaastanii amma fakkeenyaaf iddoon kun jechuudha. Iddoon kun badaa iddoon kun suuraa koo irratti rakkina wayii qabdi jechuudha. Ishee kana gaa irraatii kaastu jechuudha. Ishee kanarra irra deemtanii irraatii kaastu lafa hin barbaadne jechuudha hordoftoota diyya. Achii booda amma gara boodaa innaa deebitanii wanti sun irraatii isiniif kaati jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha jechuudha suuraa ediitii gochuun bifa kanaatiin. Achii booda amma gara boodaa innaa deebitanii bifa kanaatiin suuraan sun waan dhugaatii fakkaatee jira. Achii booda gubbaa kanarra raayitii kajettu kana cuqaastu jechuudha. Ammas deebitanii irra deebitanii mallattoo raayitii kana cuqaastu. Achii booda gara suuraa sana ediitii ta'uu waan hundumaatti isinii fixuutti deema jechuudha. Amma wanta hundumaa fixeetiin jira. Kalarii garaagaraa wantoota garaagaraa itti dabaluutii yoo barbaade jechuudha hordoftoota diyyaa. Kunoo gara booda gara kanaatti innaa deebitanii effektii kan jettu jirti jechuudha. Effektii kana innaa isin cuqtanii wantoota baay'eetu jira jechuudha. Iddoo kanarratti kalarii barbaadan filachuutii ni dandeessu jechuudha. Kalarii barbaadan filachuutii ni dandeessu. Ishee kanarra jechuudha warroota kana cuqaasuudhaan jechuudha. Amma fakkeenyaaf kana innaa isin cuqaastu bifa kanaatiin wantoota barbaadan gara barbaadanitti butuutii ni dandeessu jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha hordoftoota diyyaa. Kanaaf umaa waa tokko yaaddayinaa suuraa keessan gara mana footoo utuu hin deemini irra teessanii sirriitti ediitii goonan wanti isin hin bareechannee fi hin jiru jechuudha hordoftoota diyyaa. Amma akkuma argaati jirtanii wanti hundi isaayyuu naaf xumureemeeti jira. Achii booda wantoota garaagaraa birarii garaagaraa itti dabaluuti yoo barbaadanii kunoo kana keessa deemtanii itti dabaluuti ni dandeessu. Yeroo kan biraa ilaalla jechuudha. Wanta hafe wanta baay'eetu jira. Kanaaf egaa amma bifa kanaatiin warri ediit godhachuu barbaadanii bifa kanaatiin erga ediit godhatanii booda mallattoo raayitii kan fakkaatu gubbaa kanarraa cuqaastu jechuudha. Achii booda amma akkuma argaa jirtanii wanti hundi isaa naaf xumuratee meetii jira jechuudha. Kanaaf egaa bifa kanaatiin erga ediit godhatanii gubbaa kanarra xiyya jirti. Xiyya kana cuqaastu achii booda gaalarii kan jettu kana cuqaastanii suuraan keessan sun seevii isiniif ta'a jechuudha. Daawwattoota diyyaa. Suuraan kana egaa bifa kanaatiin bifa salphaa ta'e kanaatiin ediitii godhattu jechuudha daawwattoota diyyaa. Baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Kunoo inni amma seevii godhadhe gara piisaartii keessan yookiin gaalarii keessan inni dhuftanii bifa kanaatiin ediitii ta'ee ni argattu jechuudha hordoftoota diyyaa. Kunoo egaa bifa kanaatiin ediitii godhachuu ni dandeessu. Yoo ammoo jechuudha daawwattoota diyyaa wanti kun isinitti xiqqaate jechuudha. Saayiziin isaa yoo xiqqaate wanti isin gootanii gaalarii keessan keessa seentanii ediitii kan jedhu gaalarii nama hundumaayyuu waan qabuufi gaalarii kana ergi cuqaastanii kunoo kirooppii kan jettu jirti. Kirooppii kana cuqaasuudhaani kirooppii kana innaa isin cuqaastanii kunoo suuraa sana akka isin kuttanii fi isiniif fida jechuudha. Achii booda gara barbaadanitti walitti buttanii ergi kuttanii booda raayitii gootanii ergi baatanii kunoo saayiziin isaa bifa kanaatiin xiqqoo ishee isiniif dabala jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin ediitii godhachuu ni dandeessu. Wantoota baay'ee wantoota gurguddaa isinitti agarsiisuu ni danda'a jechuudha. Piisaart appilikeeshinii kana buufachuuti qabdu. Piisaart appilikeeshiniin kun wantoota gurguddaa hojjechuuti ni danda'a jechuudha. Akka fakkeenyaatti wantoota isin barbaachisan irra deemee isinitti agarsiisa. Isin ediitii godhachuuti ni dandeessu jechuudha hordoftoota diyyaa. Kanaaf appilikeeshinii kana buufadhaa. Wantoota gurguddaa baay'ee hojjechuuti ni danda'a. Ammaaf kan nu barachaatii jirru waan salphaadha. Gara fiilafiitii yookiin gara duraatti immoo wantoota gurguddaa wajjin ilaalla jechuudha hordoftoota diyyaa. Kunoo viidiyoon irraa qabadhee isiniif dhiyaate kana fakkaata. Hundumti keessan laayik naaf godhaan isiniin jedha. Viidiyoo kana namoota biraaf yoo hin fayyada jettanii yaaddan sheer gochuu ni danda'aman isiniin jedha daawwattoota diyyaa. Wanta kana caalaa bareedu wanta kabiraan amma deebinee ol agarrutti nagaan naaf tura isiniin jaalladhaa isiniin kabajaa. Ciao.